Hi family, akkam jirtu guyyaa har'as video haaraa takkaan deebi'ee dhufee jira. Video kana hamma xumuraatti daawwachuun step by step isaa hordofaadha. Jalqaba irratti warroonni YouTube channel kana faarreessatan subscribe godhuun maatii channel kiyyaatti dabalamaa video kana jaalatan immoo yoo isin tole like gochuudhaan eegalaadha. Ammaan tana utuu yeroo fidetti gara video taanu jalqaba irratti linkii takka description box jala isin jira sanii fi koodii takka isin kan jiru jechuudha. Koodii koppii ni godhatu san booddee application kana linkii san cuqaasuudhaan ni buufattu jechuudha. Karaa Play Store isin keessa taatee san booddee application keessa akkuma galtan continue with Google fi continue with Facebook jira. Achirratti continue with Google cuqaasuudhaan gaa ni filattu. As booddee keessa san galchu asirratti amma invite friend irratti tokko gochuu san booddee asirratti maal goona input referral code jira. Referral code kana asirratti screen irra isin kaa'u irratti ni guutu jechuudha. Referral code kan asirratti isin kaa'u irratti guutuudhaan gama activate referral irratti tokko klik gochuudhaan keessa policy ni kennan taate isiniif ni laata san booddee keessa ni baatu. Asirratti akkumatti guutanii point isiniif kenna jechuudha. Asirratti gaa daily check-in illee check ni gootu jechuudha. Asirratti daily check-in kana asirratti magariisa gurraachomee jira jechuudha. Kanneen keessaa gaa asirratti isa kana gurraachomee jira. Asirratti click gochuudhaan pointii kiyya hunaaf ijaarame jira jechuudha. Asirratti daily check-in kana inni raaffatana maalii fi guyyaa guyyaan kan isiniif daddabalamaa deemuu waan taateef asirratti daily task keessatti page kan keessatti gallu asirratti kana daily task kana amma ani xumureetti jira gaa kan ani xumuree isin teersa asirratti isa coin gama gubbaarratti argamu kana al tokko click ni goona. Ergas booddee maal goona asirratti kanaan an xumure kan approve ta'e fi kan pending irra jiru sirsa asirratti daily cash daily check reward kan xumure jechuudha. Approve naati jira. Asirratti immoo subscribe to our YouTube channel jam koniga wanta keessan username keessan kan channel keessan jechuudha kan YouTube keessanii fuutanii yommuu itti galchitanitti kan isiniif approve ta'uu jechuudha. Yeroo muraasa booddee approve ta'aa. Asirratti immoo kun follow Instagram jira. Instagram yommuu follow gootanitti gaa wanta keessa username keessan akkuma YouTube'tti fuutanii yommuu itti galchitanitti kan isiniif kan jechuudha. Kun jalatti argamu kun approve jira. Kun immoo pending jira jechuudha. Itti adeemsa jira jechuudha. Amma kan boodatti immoo kan naaf kan jechuudha. Asirratti coin isaatii wajjin naaf kanna asirratti kanaatti hojjetan keessa isaan kanneen immoo step by step tokko farda jechuudha. Inni lammaffaan immoo invite friend dha. Invite friend akkuma jalqaba isiniif kaase referral yookiin immoo namootaaf share godhuu jechuudha. Namootaaf hiriyoota keessaniif share godhuudha. Koodii keessan copy gochuudhaan yookiin immoo linkii keessan copy gochuudhaan namootaaf hiriyoota keessan kan online irratti argamu kan telegramii fi kan whatsapp kan karaa kanneen jechuudha. Share gochuudhaan namoonni baay'ee isiniif share ta'e yookiin isiniif linkii keessan copy godhanii itti ergatanii yommuu isiniif wanta isin copy wanta linkii invite san isiniif ta'e jechuudha. Kan pointii keessan sassaabachuutii dandeessu jechuudha. Asirratti invitein isa baay'ee olaanaadha jechuudha. Pointii ergachuudhaaf isa baay'ee olaanaadha. Karaan inni biraa immoo isa offer and survey jedhu tokko irratti click goona. Karaa kana jechuudha. Inni stepin sadaffaan jechuudha. Asirratti stepii lamaffaa jira invite friend jechuudha. Stepii sadaffaan immoo asirratti isa offer and survey jedhu irratti isaan kanneen and yookiin immoo tokko tokkotti ilaallachuu asirratti tab joy kan jiruu fi play time favor review kan jirutti argama jechuudha. Fakkeenyaaf tab joy kan jedhu kanarratti tokko click ni goona. Kuni isaan lachuu hundinuu tokkuma waan taateef application buuftee geema taphattaa san booddee akkuma karaatti maallaqa kan kaffalu pointii kan isiniif fidaa godhachuudha. Asirratti fakkeenyaaf taabul jooyi irratti wayitii kan kiilii goonu geemota baay'ee nutu jira jechuudha. Paasii geemii fakkeenyaaf mantana asirratti fakkeenyaaf isa geema kanarratti color water kan jettuudha. Isa kanarratti fakkeenyaaf al tokko kiilii godhee kunneen akkuma kaanitillee wal fakkaataa waan taateef fakkeenyaaf isa kanarratti al tokkoof click godhee maala kenni jiru isinitti agarsiisa. Asirratti fakkeenyaaf al tokkoof click waiting godhutti inni kun maali level up yookiin immoo levelii keessa yommuu guddifataa deemtanitti akkuma levelii guddifatanii jechuun wanta coin isiniif kenna. Fakkeenyaaf levelii collect yommuu kuma takka coin gootanitti application kana keessatti jechuudha. Collect kuma takka yommuu gootanitti
akkasuma totaalee hanga isin kennu qaba jechuudha. Akkaataa kanaan hanga gadiitti ergamu fakkeenya totaal baalaansii kan inni walii galatti isiniif kennuu danda'u 0.5 fi 39 jechuudha. Asirratti immoo totaal taaskii adii xumuruu dandeessu taaskii 6 jechuudha. Akkaataa kanaan isiniif kenna taaskii kan xumuruu hin dagatinaa isin jechuudha. Geemota kanneen illee buufatanii taphachuu hin dagatinaa. Asirratti maali big geemiitu jira jechuudha. Big geemii kan maallaqa guddaa kaffalu jira. Karaan isa kana jechuudha. Karaan itti maallaqa guddaa itti argatan isa kanadha. Karaan kanneen hojjetanii karaa ittiin baafatan isteersa isa riidiim jirutti tokkoof kilikni kana amma immoo Binance Litecoin fi PayPal turkama. Binance irratti al tokkoof kilik godhe keessa seenee isteersa. Binance irratti al tokkoof itti kilik godhu gama kanaatti nagalcha. Ergas booddee maal nan jira. Asirratti koin akka kana guutiiti doolaarii hanga namaaf dagam akkasuma kana koin hanga gadiitti illee doolaarii 10 illee ni jira jechuudha wanta ta'eef akkas hanga guutanii doolaarii hanga baafachuutti dandeessu jechuudha. Ammaan tana waan guutee hin jirreef jechuudha naaf hin baasu akkasuma koin kuma takkaa fi 500 yommuu gadi doolaarii tokko baafachuu dandeessu jechuudha. Kalaati kunillee akkasuma jechuudha. Application baay'ee salphaa jechuudha. Application koin xiqqaadhaan doolaarii guddaa bitachuu dandeessan jechuudha. Akkaataa kanaan application kun isa haaraadha wanta ta'eef likitti irraa fayyadamuu dandeessan singicha koinleen PayPal akkasuma akkaataa kan jira jechuudha. Isa doolaarii 5 baafachuudhaaf 7,000 fi 500 koina gahuutii qabdu jedha. Akkaataa kanaan karaa PayPal illee PayPal Itoophiyaa keessatti baay'ee hojjetu wanta ta'eef karaa kiriptootiin badhaasni jechuudha. Ammaan tana video kana like gochuudhaan yeroo YouTube channel kana subscribe godhuun maatii channel keessa dabalama. Bye bye.